Nagaa maatiiwwan Abdii Akkaadaamii bakka gara chaanaalii keenyaa nagaan dhuftan. Egaa akkuma beekamu chaanaaliin kun barattoota deeggaruuf kan hundaa'edha. Barsiisota qaqqaxalee ta'aniin barnoota karaa salphaa fi nama hawwatuun isiniif ni dhiyeessa. Ga'umsa daree keessanii fooyyeffachuu, qormaata biyyoolessaa irratti milkaa'uu akkasumas dandeettii afaan Ingilizii keessanii fooyyeffachuu kan barbaaddan yoo ta'e bakki isin jirtan kun filannoo sirriidha jechuudha. Ani maqaan koo Barsiisaa Gaaddisaa Tasfaayitii. Egaa akkuma beekamu gosa barnootaa fiiziksii irratti qormaata biyyoolessaa baroota darbanii kan waliin ilaalaa jirrudha jechuudha. Kanaaf odeeffannoo dabalataaf karaa miidiyaalee hawaasaa keenyaa Telegiraamii, Feesbuukii karaa kanaa nu argachuu dandeessu. Akkasumallee nu hordofuu yoo barbaaddan liinkiiwwan isaanii saanduqa ibsaa yookaan diskiriipshin booksii keessa ni argattu jechuudha. Egaa chaanaalii keenyaaf keessummaa kan taatan sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Maatii kan taatan immoo viidiyoo kana laayik gochuun akkasumas sheer gochuun hiriyoota keessanii fi barattoota biroo hedduu bira akka ga'uuf gahee keessan baadhaa isinin jenna. Amma kallattumaan gara qabiyyee keenyaadhaatti haaseennu jechuudha. Egaa akkuma beekamu qormaata biyyaalessaa baroota darbanii 2012 irraa kaafnee amma 2017 kan ilaalaa jirrudha jechuudha. Har'a paartii 4.1 egaa duraan paartii 1, 2, 3 inni ilaalleerra. Paartii 4 waa'ee daayinaamiksii ilaalaa jechuudha. Daayinaamiksiin immoo damee bal'aa waan ta'eef egaa gaaffileen daayinaamiksii qormaata biyyoolessaa irratti dhufan baay'eedha. Kanarraan kan ka'e isumayyuu 4.12 jennee ilaalaa jechuudha. Hamma paartii 3 ta'uu danda'a daayinaamiksii miti qoftu. Kanaaf har'a 4.1 daayinaamiksii related equation kan jedhu ilaalaa jechuudha. Okay, gaaffii tokkoffaa. A person of mass 75 kilogram experiences a net force of 400 Newton when placed in an upward accelerating lift. What is the apparent weight? Kun gaaffii bara 2016 jechuudha. Amma asirra kennamaan keenya maanni barbaadamaan keenya maanni jennee adda baafachuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf liiftiin sun maal ta'aa jira? Akkuma fakkiirra argamu ol adeemaa jira. Namichi liiftii adeemu sun immoo asin ol adeemu kun hangisa meeqadha? Hangisa nuu kennameera. Mass given is mass equal to 75 kilogram. And net force in jira jechuudha. Net force meeqana? 400 newtonitu nuu kenname jechuudha. Akkasumallee asirratti G 10 fayyadamuu dandeenya. G is equal to 10 meter per second square fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma maal nu gaafate? Required is apparent weight nu gaafate jechuudha. Apparent weight nu gaafate jechuudha. Okay, kanaaf asirraa argachuudhaaf humnoonni fakkeenyaaf liiftii kun innaa ol deemu humnoota akkamiitu dalagaa kan jedhu adda baasuu qabna jechuudha. Amma asumarraa argamu liiftiin kun asin olee deemaa jira, asireet ta'aa jira jechuudha. Upward accelerating ta'a. Kanaaf humna asin ol argisu teeshiniin jira fi ulfaatiin illee ni jira jechuudha. Kanaaf amma humnoota asirraa baalaansii isaanii argachuu barbaanne walchuu dandeenya. Egaa upward apparent weight innaa jiru maal jechuudha? Contact yookaan supportive force dha jechuudha. Amma namichi sun innaa liiftii irra jiru supportive force yookaan contact force ni jira jechuudha. Kanaaf kanarraa argannee humna tootaalii kan argachuudhaaf upward force ni jira, downward force ni jira jechuudha. Akkasumallee force neeti ni jira jechuudha. Kanaaf asumarraa walumaa galatti upward force minus downward forces ni jira yookaan downward force maal weight jiru sanadha jechuudha. Weight kana naa wal irraa nama arganna force neeti ni arganna jechuudha. Force neeti ni arganna. Force neetiin keenya immoo maala? Zero dha. Zero miti maaliif? Asireet ta'aa jira jechuudha. Upward asireet ta'aa jira. Kanaaf mass times A ta'aa jechuudha. Mass times A kana ta'aa jechuudha. Asireet ta'aa jira waan ta'eef asin olee asireet ta'aa jiru waan jiruuf. Asin olee maaltu jira? Tensionii jira iddoo kana. Asin gadi immoo mg jira. Kanaaf tension minus humna asin gadi mg. Mg jennaa jennu maal arganna? Force rate arganna jechuudha. Force rate. Kanaaf asirraa maaltu nuu kenname? Force rate qabna. Mg argachuu dandeenya miti argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf asumarraa hundoofnee humna isin illee dalageessaa jiru kun maanni tensionii keenyadha jechuudha. Tensionii keenyadha jechuudha. Kanaaf asumarraa kaanee tension is equal to mg kana itti dabarsuu dandeenya. Force net plus mg jechuu dandeenya jechuudha. Okay, force neetiin nuu kenna bira. Innis meeqa?
400 Newton. We have 400 Newton. Okay, plus what is mg? Here we have mass, it is 75 kilogram. 75 kilogram times what is gravity? 10 meter per second square. So 10 meter per second square. So 400 Newton plus 75 times 10, 750 Newton. So 400 Newton plus 750 Newton. Okay, we will get 1150 Newton ta'a jechuudha. Kanaaf humni asiin olii apparent weightiin keenya garaagarummaa kanaan naa ilaallu maal ta'a? 1,150 Newton ta'a jechuudha. Kun maal irra jira? C irra jira jechuudha. Kanaaf deebiinsa C ta'a jechuudha. Okay, gaaffii lammaffaa. Which of the following statements describes inertia of an object? Which of the following statement describes what? Inertia of an object. Kun immoo gaaffii 2016 jechuudha. Inertia objectii tokko sirriitti kan ibsu kamidha as keessa. Kanaaf kana deebisuudhaaf egaa waa'ee inertia jechuun maal jechuu akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Maka inertia is the tendency of body to resist any change in its state of rest or uniform motion jechuudha. Kanaaf inertia jechuun diddaa jijjiirama waan tokkooti jechuudha. Diddaa jijjiirama waan tokkooti naa jedhamu fakkeenyaaf wanni boqonnaa irra jiru socho'uu didaa, wanti socho'uu didu immoo boqochuu didaa jechuudha. Kanaaf from Newton's first law, a body remains at rest or moves with constant velocity unless acted upon by external force. This resistance is called inertia. So inertia does not cause motion. Inertia nika sochii tokkootiif sababan ta'uu, boqonnaa tokkootiif sababan ta'uu jechuudha. It does not make an object move or stop. Wanti tokko akka socho'u fi yookaan akka dhaabbatuuf sababan ta'u. It only resists change. Maal qofaa mormaa jijjiirama mormaa jechuudha. Malee wanti tokko akka socho'uuf sababan ta'uu, akka dhaabbatuufis sababan ta'uu jechuudha inertiaan. Garuu maal mormaa jijjiirama qofaa morma. Jijjiirama morma jechuun yoo sochii irra jira ta'ee dhaabbachuu morma, yoo dhaabbataa jira ta'e immoo socho'uu mormaa jechuudha. Kanaafuu inertiyaan jijjiirama waan tokkoof sababa hin ta'u jechuudha. Diddaa agarsiisa, riisti gochuu qofa. Kanaaf egaa akkasumallee wanti beekamu kun forces needed to change motion. Amma fakkeenyaaf wanti boqonnaa irra jiru tokko socho'uudhaaf egaa socho'uu galchuudhaaf humnillee barbaachisaa jechuudha. Walumaa galatti inertiyaa fi maasii hariiroo akkamii qabu? Hariiroo kallattii qabu jechuudha. Wanta akka guddaa qabu inertiyaa guddaa qaba. Wanta akka xiqqaa qabu immoo inertiyaa xiqqaa qaba jechuudha. Kanaaf konseptii kanarra dhaabbannee filannoowwan jiru naa ilaallu. A. It is a physical quantity which has a unit of mass. Inertiyaan kun unity hangaa qaba? Hin qabu jechuudha. Unity hangaa hin qabu jechuudha. Maaliif? Inertiyaan mataa isaatiin unity hin qabu. Garuu maal safara? Hanga wajjin hariiroo waan qabuuf hangi wanni tokko hangam guddaa akka ta'e diddaansaa guddaa hammam akka ta'e safara malee akka quantity tokkotti unity mataa isaa of danda'e hin qabu jechuudha. Kanaaf unity hangaa qabaachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf N sirrii jechuudha. B. It makes to change state of rest of the object. Wanni tokko akka boqotuuf sababan ta'a hin ta'u. Maal jennee jedhara? It does not make an object move or stop jenneerra. Wanni tokko akka socho'uufis haa ta'u akka dhaabbatuuf sababii hin ta'u jenneerra. Maal qofaa godhare? Mormuu qofaadha. Yoo dhaabbachaa jira ta'e socho'uu morma, yoo socho'aa jira dhaabbachuu morma malee wanni tokko jijjiirama wanna tokkoofu sababa hin ta'u jechuudha inertiyaan. Kanaafuu it makes to change state of rest of an object inni jedhu soba ta'a jechuudha. Okay, C. Increases with an increasing velocity of the object. Kun immoo inertiyaan sun hariiroo kallattii velocity wajjin qabaa jedha. Sirriidha? Okay. Amma inertiyaan wanna tokko velocity wanna tokko irratti hin hundaa'u jechuudha. Inertiyaan velocity wanna tokko irratti hin hundaa'u jechuudha. Garuu waa'ee momentumii keessa naa gallu velocity irratti
moment of inertia inni ta'uu danda'a. Garuu asirratti inertia qofti mataan isaa velocity irratti hundaa'a jechuudha. Maal irratti hundaa'a? Maasii qofa irratti hundaa'a jechuudha. Velocity waan jedheef hin ta'u jechuudha. Okay, D. Increases with increasing mass of object. Innaan dabalu inershiyaanis hin dabalaadha. Kun maalidha? Sirriidha jechuudha. Maal jennee jirra? Inershiyaan hariiroo kallattii hanga wajjin qabaa jira. Inertia directly proportional to mass. Hariiroo kallattii hanga wajjin qabaa jira. Kanaafuu deebisaa maal ta'e? D ta'a jechuudha.